wallahi billahi namni me qabdi muxtate rammete undi gola barirat ma jira nanje anu ke summa si wami amma kuno Hamzan yoo namni mana isaa dhaqee hamka akka ujaartii algaa jala kaa'ee rafte jedhan sodarra la hawla wala walatigo akarabu akati duftu haba waan sinni bumu beefi asli yuddo tokko targachuun gaariidha guyyaa eebbistan qabdu kuno profile picture ki yalaltan itti yoo ta'e taba beellamaa dheeressee qabadheera apriilii gaafa 13tti agoodha January February March April rakko suu ta'e dheetanii min dhawaasu nama rakkisu jedhee qabeera atoo anu gurra simbuusee gaafa seebbisiisna bakka studio biyya keessatti taa'een tabadha gaafas gaya kenna hin bayanna lubbu don't worry baay'eetti amma duwai yeroo nama naasoftu doktor seeraanaa seemiti asili duwai amma kan hin dhufuu fi mucaa gannat girmaa jedhamtu mucaa deeggaramuu qabduudha kitaaba eebbisiisti maarchi gaafa 2 waltajjii ishii sana beeksisiifiin deema duwai namni yeroo baay'ee barrakkoo bahee naasa waan garaa isaatti qabatuu fi rakkoon dubbataa jiru baay'ee dhundhumti keenya dhufnee gaafa miidiyaa irratti kolfinuu gaafa qabannu fuulli innaa mul'atu itti tolaa miti hundumtu asitti hordoftoota baay'ee qabna asiliin hordoftoota baay'ee qaban hubeen akkasii fuula badaa gaddatu guyyaa tokko asinirraa argeen beeku garuu rakkoo gurguddaa duuba keessan keessummeessita waa baay'een quba qaba namni kana hin beeku waan amasitti isinitti tolee itti fakkaata namni hundumtuu rakkoo mataasaa waan keessummeessu duuba qaba asitti dhalootatti bahemmoo waan inni man hedduutu jira ani asuma dhugaa irratti umurii dheeraa isiniif haa kennu guyyaa tokko isinitti himu guyyaan dubbadhu jira eenyu biyya hambaa keessa teessanii har'a namni thank you isiniin hin jedhu yeroo dhuma rakkoo dhufee fiigee waan tokko dhufee dubbataa san booda hin badanam amaleeffannaa kanatu jira garuu yeroo itti wal galateeffannu guyyaa tokko garuu waltajjii itti wal galateeffannu akkanuma abdiin qaba aarsaa hedduu kanfaltanii itti siniti so mucattii kanallee asumaan piroomoot godhaaf yoo dandeessanii gannat girmaa azalla jirti dhuftee natti fakkaata maarchituu hoteela kiiloleetti kitaaba eebbisiisti jira lakkoofsa tokko barreessi jedhi ganni meera qoos tokko barreessi jelsi baay'ee uummata keenya kabajamu achumaan ooloo gochuun dagatiin hundi keenya jiru dooktarri akkaawuntii jalaa gubatee kiyyas akkaawuntii waan ningi jala jira kan moonetti guddifamuu qabdi gannat girmaallee dhufteetti mee ooloo na godhaa ana ishii yoo barbaadan jechuun si yaadachiisuun malee dirqamni hin jiru si yaadachiisuun akkaawuntiin kuni isa sin beektanu miti ooloo na godhaa karaan na argatu kana booda gannat girmaa mee gannat ganni tokko barreessime mee warri kaadhi argitanii reebii yaadataa uummanni akkaawuntii irratti yaadamu reebii yaadatee foloo godhaa eewa kunoo kitaaba abbaa manaa qabdi mooni abbaa manaa kana mucaasuutuma heerumsiisna eebba kitaabaa booda heerumsiisna dubartii abbaa manaa qabdu gastii kanarra galchuun hin ulfaata jechuudha booda wal lolanii diisi kaase girri diisi kaasa addumaan baasu fi girri miti malee mudii warra kairooti anis nan deeggara doktora anis dubartii abbaa manaa qabdu dubartii fireendii qabdu gastii kiyyaara galchuu dhiisee haaloo ganni nagaa keetti jabaadhu dubbisii buusii doktora dhimma sii fitatteenna fayyaadha kunoo biyya ormaa keessa teessee yeroo Giritaan animaa waynee ganni koo bareedduu kiyya kennu gatti girma dalagaa ooltee yeroo irriba isii tilaara fudhattu kitaaba qopheessitee waggaa dheeraa laffatee jedhanii jetti moonin akkas jennaan dugalchine silleen beenu nama akkana ijoolleen mana madaamichi maniiru amma itti wajjin sadaffama waa rafaanatti fakkaata osoma mana yeroo darbe mana keetti dubbadheen ture asli gannat girma guyyaa tokko dhiyoo kana dubbadheen ture na seensifte habiibti irra deebii dubbadhu akkas taanaan eegatana dhufeen yaada dhuma sammuun na deemeera dulloome bar ganni wayee mube kitaaba kana biyyatti barreessite moo mana madaamii teessee barreessite lakki asittan barreesse Dubai jira Dubai taa'een barreesse eenyu gulaale immoo gulaaltota maqaarraa nu himuu dandeessaa amma biyyatti gulaalame
hojjetame immoo namootuma beekamtii qaban moo eeyyee barreessitoota kanaafan ijoollee mana madaan jedhaman ijoollee mana madaan wayine jirra jedhaa qabannaa taachuu kooloo godhaati ana bira jira biiroo kiyya jiraani atiqqaatu gara kitaaba 500 akka kiyya gaheera kaani ijoollee garas dhufanitti erga kaan immoo gaafan dhufuun qabee dhufaan maxxanfamee dhumee xumuramee harka kiyya jira kitaabni ishee. Okay, amma asirratti ijoolleen kenna ijoolleen biyya Arabaa qimamii mana madaa isin ummata ubira taree biyya gargaaru miidiyaa Oromoo gargaaru rakkataa Oromoo gargaaru waan hunda keessatti hirmaatu. Kaduraan shaqaalaa isin jiran Arabni yaa kaddama isin jettu namoonni akka adaatiif kan biroos shaqaalaa biyya Arabaa isin jiru ilaalcha gaarii isin hin qabne maallaqa qofaan yaada osoo hin taane dandeettii sammuu keessanii akka muka qabdan yeroo kan qabne yeroo irriba keessanii yeroo boqonnaa keessanii yeroo waa nyaattan waan akkanaa kana ijoolleen dalagaa jiraachuu saba isaaniitti seenadhaaf barreessanii waan namni dhaloonni irraa baratu ol kaa'uun waan laafatti ilaalina keessattuu shoo jennaan harreen gura dhabeen keessattuu ijoolleen mana madaam jechuudha ijoolleen mana madaam yoo dogoggoruu baadhee baay'een jiraachuun mala mucayyoo tana wajjin sadaffaa dhagaara dhiyoo tana takka katardoo har'aa eebbisiiftee turte Zamzam Hussein moo akka maqaanisi takkallee amma samoorii eebbisiisuu fi makkii haadhamoo maali Su'uudii kana I think Su'uudii natti fakkaate tun Dubaay irraayi argitanii biyya akkuma mana keessa teessan biyya teessanii saba keessanii maallaqa qofa osoo hin taane dandeettii qabdaniin waan dhaloonni irraa baratu dubbisu qopheessaa jirtanii jechuun isin galee mucattii sanillee maqaa isin yaadadhu eenyu hajjiiti makkii hajjiiti moo sankaraa keessatti natti himanii himaa turaniyyuu yeroo argadhee hin maxxansinee fi kan Zamzamillee akkanuma tiktook irratti beeksisee fi anjara beeku odeeffannoo gisee dhagayaan nama waa barreessu nama barate nama tattaafatu nama onnoo jennu mitilchu hundi kennayyuu kanaafi keessattuu ijoolleen biyya Arabaa warri mana madaam konsertii iyyuu maallaqa tikkeetii meeqan bitattanii abbaa keenya narraa du'e haadha kiyya du'e obboleessa kiyya du'e fira kee ka jiru ajjeeftee dhayxee caffarta maallaqa keetiin taaskii qabattee